Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenyaa jirtu fayyaa keessanii isiniin jecha egaa samuuni kana ko'uma koo isinitti deddeebi'aatiin jira jechuudha. Mee akkam jirtan fayyaa keessanii hannagaa kootii galata waaqayyo. Egaa namoonni hedduun keessan waayifaa kan akkamiin fayyadamtaa moo daataa guuttee fayyadamtaa warreen naan jettanii gaafii na gaafattan jirtu jechuudha. Egaa gaafilee akkana kanarratti deebii kennuun baay'ee natti tola. Gaafii barumsa ta'uu yookaan immoo gaafii gaafatamuu qabu yoo na gaafattan atantamaan isiniif deebisuuf qophiidha. Akkasuma koomintiin kiyya sa'aatii 24 banaa jira jechuudha. Wanta barbaaddan barreessuu ni dandeessu. Kanaaf ta'e nan fudhadhaa, kanaaf hin taane immoo nan darbaa jechuudha biraa. Egaa gamanumaan gara waa'ee gaafii keessanii waayifaa akkamitti fayyadamtaa, maaliidhaan fayyadamtaa, daataa fayyadamtamoo meeshaa yoon asii bitee galee naaf hojjetaa warreen jettanii gaafii na gaafattanis asumaan akka na dhaggeeffattan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa ani akka ofirraa ka'ee jechuudha. Jalqaba duraa tasa galis waan ta'eef waayifaa hin bitanne jechuudha. Calliseetuman galee egaa gaafan hojiitti bobba'uutii heduu manoota moobaayiliitti waan argamu natti fakkaate jechuudha. Meeshaan waayifaayi kun manoota moobaayilii gurguran irra deemee baay'een gaafachaa ture jechuudha. Qafoo waayifaa jedheetu jechuudha. Egaa isaanis immoo kuuwwan hin jiru kan naan jedhan, kuuwwan immoo teelee deemii teeleedhaa argattaa naan jedhanii natti himan jechuudha guyyuma sana. Anis egaa isaan teelee deemi naan jedhanii booda teelee nan deeme. Teelee ergan dhaqeen booda qafoo waayifaayi ni jiraayii jennaan eeyyen ni jira. Gatiin isaa 6,000 naan jedhan. Egaa ni jira qafoon waayifaa asis ni jira achis yoo bittanii dhuftan teelee deemtanii siimii maqaa keessaniin waayifaa kanatti baastanii achirratti isinii guutama jechuudha. Egaa kunis ani immoo hin binne jechuudha. Yeroo sanatti maallaqa waan harkaa hin qabneef bituutii hin barbaanne moobaayilii irratti yookaan siimii irratti namaaf guutamuu ni danda'a, namaaf hidhamuu ni danda'a jedhee gaafii gaafadhe. Eeyyeen ni danda'ama. Siimii yoo tanaan dura qabaattee siimuma kee duraan qabdu irratti siif guunnaa, yoo siimii qabaachuu baatte immoo amma siif baasnee siif guunnaa naan jedhani. Anis yeroo sanatti siimii hin baafanne waan hin ta'eef siimii waayifaa yookaan daataa isaan ittiin naa hidhan kana fayyadamu kophaa baafadhe jechuudha. Egaa guyyuma sana siimii naa baasanii guyyuma sana daataa ji'a 3 yookaan waayifaa ji'a 3 hojjetu irratti naaf guutan jechuudha. Kanas gara 3,000 fi wayiiti jechuudha. Egaa ji'a tokko 1,000 fi wahii irratti jechuudha jira maallaqni. Akkasuma kan ji'a 3 barbaade jennaan kan ji'a 3 naaf guutan jechuudha. 3,800 wayii jechuudha. Kana fakkaata meeshaan ni jira isiniin jechuu barbaade tananii asuma gabaabaatti meeshaan ni jira. Achiis bitattanii dhuftan rakkoon tokko hin jiru isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo achiis fidattanii teelee geessitaniituma teeleedhaa siimii baastanii siimirratti maallaqni guutamee meegaabaayitiin akkasitti isinii hidhamuu ni danda'a jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyya. Asumarraa waa'ee waayifaan kun kanuma. Tanaan duras gaafii na gaafatamee deebiseen jira jechuudha waa'ee waayifaa kanarratti. Waayifaa akkamitti fayyadamtaa warreen naan jedhaniif deebisee tanan ture jechuudha. Warrooti hin dhaggeeffanneef immoo kunoo hamma immoo irra deebi'ee isiniif hojjeteen jira jechuudha. Egaa waayifaa guutuun baay'ee salphaadha. Akka barbaannetti fayyadamuu baay'ee salphaadha jechuudha.
moobaayilii irratti guute immoo ani jechuudha. Yoon bilbila biraati irratti moobaayil hoostii isa jedhamu sana tuqu jechuudha. Waayifaa biraan jira moobaayil hoostii kan jedhu achiin yeroon tuqu moobaayilii biraati irrattis akkan dabarfachuutii danda'u akka waayifaatti akka itti fayyadamuu danda'u waan hundumaa teeleen natti himanii jechuudha. Teeleen natti himee haala saniin moobaayila laman qaba lamarratti nan fayyadama. Akkasuma namoonni gaafa bultiif wantoota garagaraaf mana koo dhufan dabarsuu fi nan danda'a jechuudha bilbila irraa illee. Garuu mootuu wanni isaan naan jedhani bilbila dadhabsiisaa si jalaa dhagaa bilbila keetii si jalaa dadhabsiisuu danda'a waan ta'eef yeroo biraatiif meeshaa isaa bitadhu naan jedhanii jechuudha. Gorsa kana naaf laatanii malee bilbila irrattis guuttachuun ni danda'ama. Akkasuma meeshaas bitattee irratti guuttachuu ni dandeessa. Meeshaan biyya keessas ni jira biyya alaatis ni jira jechuudha. Egaa asumarraan warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Qophiilee bashannansiisoo kanneen akka piraankii chaalenjii wantoota garagaraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechuun jaalladha. Kana fakkaataa horaa bulaa.